Green jalala lelise gutise himbeku simale tambira tubise ejito simale nangartu bare. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ورحمتي جيتو الدنيا رجرتها هند خيسونو بغجراتني بغجراني ورمانو أرانتنا وان أجائبا وان فولا دوا فولا تكو إسيني في تيري فيجرا أكوات كرابرتن أكد فيدمتن أبدي قدان إسيني راك آواجة جولا ما شاء الله تبارك الله. هنگرو ما تداوتنا لايك ودا subscribe pada dawan sini ti mukana ra fayyadamaadha. Akkuma argitan jubna habba tokkoni qopheeffatanii gaarri biyyaara bakka sirtanii beeyta jeeda jubnaadha. Garuu haala waliin isinitti himu namoonni fuulli keessan zayitii qabu. Zayitii oggunu isiniin jiru fuulli nama tokko gogogaa namni tokko zayitiidha qaba. Namni fuulli isaa zayitii qabu waan kana fayyadamuu qabdan. Nama fuulli isaa zayitii hin qabneetu isa kana fayyadamuu qabu. Okay? Jubna habba tokko akkuma argitan ni qopheeffattu. Jubna haga qopheeffatanii booda xaasaa xiqqaa tokko keessatti yookiin saanaa xiqqaa keessatti ni qopheeffattu. Eega qopheeffattan booda saanaa kana keessatti wantaatu jira. Jubna kana gubbaadhaan baaziliina fi buna walitti godhee jira. Garuu ogguun isaa walitti godhuu isin hin agarsiisne. Bunaa fi baaziliina walitti gootaa. Akkuma argitu kana jubna kanatti dabaltaa jechuudha. Egaa si dabalte booda hanga dhumaatti daawwadhu irraa fayyadamii isa kana namarraa fayyadamee itti fayyadamu rabbis haa godhu. Itti fayyadamii warroonni biyya arabaa keessa jirtan waan kana hidhabtan jee yaadu. Itti fayyadamtan jee yaada. Hanga dhumaatti ilaalaa. Viidiyoo kana like, share, subscribe godhaadha. Yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Egaa kana walii gootee booda nama daawwadhaan qotu muratti irraa fayyadamii siin ja'a. fayyadamtanii ummadeen malaalaadhaan isiniin ja'a. Waan kanaan godhumuratti ilaaltanii akka irraa fayyadamtan abdii guutuun isinirraa qaba. Akkasuma achiin yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa. Waan silaa isiniif hojjechuu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Gaaffii feetan waan feetan isiniif hojjechuudhaaf qophiidha inshaallah biidnillah. Akkasii hanganumatti isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Hanganumatti viidiyoo tana daawwadhaa. Like, share, subscribe godhaa. Like godhaa. Nama yaada kana qabullee rabbiin isin haa taasisu. Nama waan kana itti fayyadamu rabbi isin haa taasisu.
isinis diwaayinaa godhaadha asuma jalan komantii jalan diwaayinaa godhaadha akka rabbiin naa laaffisee waan babbareedduu isinii fidu waan babbareedduu isinii fidu laafiin karoora qaba inshaallah biidnillah rabbiin naaf haa laaffisuu isiniin jaaladha isiniin kabajaa hanga dhumatti laalaa isiniin jaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja oromootii qaqqaalii guutuu duniyaa tanarra jirtan isiniin jaaladha rabbiin anaalitti isin jaalatu inshaallah biidnillah namoonni hundi lafatteef rabbiin haa taasisuu hundi keessan dhugaa mana madaa keessa jirtanii irra guddaan nama warri mana madaa keessa jirtan irra guddaan tokko garuu madaamii sodaataa waan akkana hojjetee dibachuu maaliif jennaan sodaadhistanii yoo fayyadamtaniin alatti sodaadhaan yoo deemtan bas sodaa fira dhiiftanii fayyadamuu qabdan waan kana jechuudha haala gaariidhaan itti yaaddanii godhuu qabdan wanni kun waan guddaa isin barbaachisu miti waan xiqqaa takkatti fayyadamtee fuula keetiif fayyaa argachuudha inni garii madaamii tiyyaan akkaatii waan kana irratti agartu maallaan jetti yaada faa keessa galuu takka jira maaliif jennaan namni fuula fi eeggachuudhaaf qulqullina fi eeggachuudhaaf yoo si dubbatan wallaahi ajalasiiti maaliif jennaan dalagaa sanii dalagaa jirta wanni biraan jirtu garuu madaamiin takka beektee hamtuudha rabbi isiniif haa laaffisuu laaftumaan isiniif haadha maaliif jennaan madaamiin takka hamtuudha niin beeka saniifoo inshaallah nama waan kana hunda irraa fayyadamu rabbi isin haa taasisu inshaallah isiniif illee rabbi haa laaffisu waan akkasitiin isiniin jaaha isiniin jaaladha isiniin kabajaa warra madaamii hamtuu qabdanis rabbi isiniif haa laaffisu garaa isin haa laaffisu isin jechuu barbaada isiniin jaaladha isiniin kabajaa oromootiyaa waan hin jedhu beeku hangana achitti sila dhufee dalagee isinii kannee takkatti isinii dibeen hin jaaladha maaliif jennaan namni gaa hundi bakka irraa faffagoo achi isin jirtanii naannoo takka hin jirru bakka takka hin jirru inshaallah uumaan gara xiqqootan irraa fayyadama itti fayyadama viidiyoo babbareedduu dawaa rifeensaa dawaa garagaraa ka qaamaa infekshinaa kana hojjechuu karoora hin qaba inshaallah isiniif hin hojjedha yoo rabbiin jedhee haala kanaan dibatta akkaataa dibannaallee hin malaale haala kanaan akka dibattaa jechuu fuula keetii qaama dafuu dibatta qaama kee hunda dibatta garuu namni fuulli zayitii qabu hedduu firraa eegaa haalaan firraa eegaadha namni fuulli zayitii qabu hin barbaachisu fuulli zayitii si qabaannaan sin barbaachisu fuula keetiif jennaan harka miilaa kanneen kana rakkinaan qabu fuula immoo ofitti dhiyeessuun qabdan waan feellee keessan zayitii isin qabu jecha finniisa xixiqqaa isiniin faca'aa zayitii isa kanaatiin jechuudha saniifuu gadumatti ilaala viidiyoo laayik sheer sabskiraayib godhaadha noo haaluma kanaan dibattaa eegi dibdee daqiiqaa 15 akkana firra tursiiste firra dhiixaa eega dhiixee booda akkuma argitan kana waan kana kaayattee dhiqattaan jechuu eega beeti daqiiqaa 15 sirra ture booda waan kana harka kaayattee yoo kana qabaachuu battanis gaadhamee waan dhiqatan inni jira waan dhiqatta carqee wayitiin dhiqattaa jechuudha haala kanaan dhiqattaan jechuu wallahi maasha Allah fayyadamee jira jechuudha fi fayyadamee isinii hojjedhee jechuu maasha Allah tabaarakallah haalaan bareeta wallahi ifi fayyadamee di kan isinii dalage osoo ifi fayyadamin kan isinii dalage imti ifi fayyadamee di waan kan isinii dalage ammas saabuna fuula keessan if barsiistanin ala saabuna biraatiin dhiqatana saabuna fuula keessan hin barsiistan saniin dhiqadha haalaan saabuna fuula keessan itti ifi barin kabiraatiin dhiqatanii hedduu wanta rakkoo isin irra fida wanni itti dibattan hundinuu saabunillee rakkoo namarra ni fidaa fuula keessan madaati finniisa gurguddatu fuulii qaawoo isin godhachuu kanneen kana finniisa nama dhufee qaqqaa nama godhatu faadhaaf yoo isa kana goote maasha Allah fuulli kee nadiifa kana taa jechuudha maasha Allah haaluma harka irratti argitan kana fuulli kee illee akkasuma bareedaa jechuu yeroo waan kana dibattee daqiiqaa 15 firra tursiiste haala kanaan dhiqatte maasha Allah tabaarakallah wallahi haaluma kanaani haalumatti harkaan dhiqannee si agarsiisne kana haaluma kanaan sirraa bareedaa jechuu iddoo takka maasha Allah irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada
akkaan itti fayyadametti isinis akka irraa fayyadamtan abdii guutuun isinirraa qaba. Isiniin jaaladha, isiniin kabajaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoo kana like godhaan jirtanii viidiyoo tiyya like naa godhaa, subscribe illee naa godhaa. Waan babbareedduu akkaan qabadhee isinii dhufu isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa turaa. Bye bye.